أهلا 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 أهلا. أنا أعرفه بعنا قال نفتري أكم أرسين تانين فيديو كنا شير نابودا فيديو حتى ورا بمو فيديو سينك أبيسا في فيديو أبوليسة كي جاتوكو أكاسمان وننو قولو بينجرو كما لكانو بوسا في كنا نابودا تونتاني نججبيسا دا نممو ما شاء الله يعني ربي راجالتو أبوليسة كي جاتنا باين جالتي باين التولي مي أجي سارا سنا بيرك تاني يوسين نوديس تاني سنا ديس يوسين ديس جتاني مو ديس أكاسي مي أجي سارا أجيبنا كا بسم الله. وعلى كل زينا وبلما كنا ربنا جبيزنا من القرآن مؤمن والجاد جون دام إيمانا فحسبهم بنعمة إخوانا وتربي جنة بكل وانتانا وبلما صحابا تنبانا وبلما صحابا تنبانا جيدنا تانا إلى إذا كتانا أمريكا لكادي فرق والكفنان أكين لنتهون والتهون بانان قوان كربي جنو مدرانا في أحد لا إله إلا الله تعالى سير ربي بكان غاشور أبكانا والله لا شك إن الله معنا إن شاء الله إنسانا من جواه الله على نبيك خير خلق الله وعلى كنزينا وبلما كنا ربنا جبيزنا من قرآن مؤمن والجاد جون دام إيمانا فأصبحتم بنعمة إخوانا وتربي الجن حبلي وانتانا وبلما صحابا تنبانا وبلما صحابا تنبانا جيتنا تانا سلا إذا كتانا أمي خالقاتي فرق والكفنان أكين رندهون والدهون بانان وانك ربي تنو مدرانا نبي أهل لا إله إلا الله تعالى سير ربي بكان غهجود أبقانا والله لا شك إن الله معنا إن شاء الله إنسانا نجواه الله على نبيك خير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله nama kana baay'ee jabeessuu barbaade namoonni hedduun illee gadda erga nashiidaa isaa maxxansee namni kun eessa jira eessatti argama jedhanii na gaafatanii kanaaf egaa simannaa akkamiitiin simattu sheer godhaa kana ustaaz Rayaa Bamacaatti shaakalaa ture hedduu qaba haa ta'u malee amma immoo kasaas fudhatee dhufuudhaaf qopheeffataa jira nama kana jajjabeessuun itti wal baruun keessan keessattuu obboleewwan keenya muslimaa itti wal baruun keessan jajjabeessuu keessan baay'ee barbaachisaadha jedheen isinii qabadhee dhufee akkuma isin beektan waan faayidaa qabu malee waan faayidaa biyya duniyaa qofatu hin ta'in duniyaa akhiraa waan isin fayyadu malee isinii fudhadheen dhufuu egaa yeroodhaaf gara tiiktookis nu jalaan deemina gara biraa biraas nu jalaan deemina nu egaa obboleessa keenya gara istuudiyoo kootiitti affeereen jira obboleessa keenya anaa dhufu teenya. Salaam ateen. Aye, kurang obboleessi keenya dhufee dhiyaatee jira isin immoo akkuma beekamu yaada keessan komentii jalatti nu barreessaayi sheer gochuudhaan nu biraa dhaabadhaa namoonni 235 amma jirtanu hundi keessaniyyuu akkasiin sheer nu gootanu abdii qabna namni tarii wanni nadhatti hin dhiyaatu nashiidaan ustaazotaa amma jiranu tiiniyyi namni silasi waan tokko yeroo waa jalqabu nashiidaa dhuma waan jalqabame tokkoon shaakallii godhee ilaalee keessatti of argee ka'ee kan saammoo fudhatee as ba'aa jechuudha. Isinii galee eenyunu gara kamiinuu artii kamiinuu yoo dhattanii kan namaa fudhatee dhufee irratti of ilaala. Yoo kan namaa sana irratti tole dubbiin kan saammoo qopheeffatee fudhatee dhufa. Obboleessi keenya immoo hangara kootiin jabaadhu baay'ee namatti tola sagalee kee nama hawwataa bada nama ol guddatu jabaadhu jedheen jajjabeesse isin immoo maal jettuun isa jedhu walumaan laalla. يا لفي هرب الإسلام ما كيسا واه جفنو كان ترتي كليسا أغا فكلمة ربي لا تدر كيسا نمني ردا ربي برباد نكيسا يوان بدو يا ربي نمل كيسا وتو يا بوليسا أمي بوبان نمني نادا نبيها خير خلق الله وانا مدبو كمبيوتر وهين كابو بوليسي كينيا يعني كمبيوتران فايدة ميو كي سغالي بالا اتشي مال غودي اديت غودي ميمتي eenyunu artistoota si ofiidhatti mushiidota si ofiidhatti sagaleen dirqama kompiitara galee edit godhamee bareedee ba'a. Obboleessi keenya rabbiin sagalee uumamaa kompiitara isuma keessa kaa'ee
rabbi kenne fi nani sagalee walumaan dhaggeeffannaa obboleessa keenya baga nagaan dhuftee jalqabaa namni wal baruutu barbaachisaadha. Maqaan keenyunni dhalataa naannoo kamiiti? Eessatti dhalattee? Eessatti guddattee? Wanti kamiiti? Waa'ee keetii nu ibsi ka'ii gara gaaffii sirraa qabu gaaffii hawaasaa koomeentii irrattis gaaffii ilaaleensi gaafadha. Mee gara sagantaa keenyatti seennaa. Obboleessi keenya maqaan isaa eenyunni? Dhalataa naannoo kamiiti? Eessatti dhalattee? Eessatti guddattee? Maal isa jedhu walitti qabeeti ijoollees wal barii deebisa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. obboleewwan islaamaa nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalala bakka jirtanittis naa qaqqabu. Ani maqaan koo Anwaar Abarraan jedhama. Lixa Oromiyaa yookaas Wallagga lixaa jechuu kooti. Ona Baabboo Gambeelittiin dhaladhe achumatti guddadhe. Maashaallah. Walumaa gala qabna. Maashaallah rabbi sirraa jaallatu. Egaa gara waan hadhaa soo ammadheefittiin ceenaa namni si mashguulaa gara Ramadaanaa deebi'ee immoo waa'ee obboleewwan keenya Saawud Arabiyaa illee atuurraa bifa nashiidaatiin nu dhiyeessitee jirta. Mee jalqabaa utuu wayiitti seenin tokkuma keessaa mee uummata kana shaabalii sagalee keetiin gabaabsituu madeeqaa tokkooyi nashiidaadhuma kan sarara yaabaa macaa keessaa kan fedhe keessaa tokko gabaabsiti daqiiqaa tokko karaban. Magakeetiin jalqabna bismillaahi jennee arrahmaanir rahiim tola kee ganne imaanu tarjoomteef si galateeffanne لك الحمد يا ربي جنة ديبني ونستعينك سيغرغار سفني نولافي سوان نججه البوتني آتينا هيجي يا ربي ربي رغان كمني هربكونا هيجي أكن سلبني أكن نمني وان بينتين كرامني يا نمني داوا قوتوا كوفين دغني وفيك ربي وان دليلا كمني سغلين دبچو ربي تنو كني مالي مني كينيا برعالي من نمني نما ربي نسا دغامين كوفمني kana firir kanne na kadam nudini makan ki ultanani. Maashaallah tabarakallah rabbi sirra hajallatu waan baay'ee namatti toludha. Mee wanni kuni nashiidaa sin jedhama artii sin jedhama. Artii kana situ barbaadeetti dhaqee moo artiitu barbaadee sitti dhufe isa jedhudha akka gaaffiitti fudhadhee si dhiyaadhe. Meelee biikii maali? Ayyee galatoomii mubaarak keenya asitti na waamtee uummataa wal barsiisuu keetii guddaa galatoomiin sin jedha. Aartii jechuun walumaa gala waan bifa walalootii yeedalootiif ogbarruuti wanti ogbarruu jedhame hundumti isaayyuu aartii jedhama. Aartii jechuun afaan biraayyuu haa ta'u malee kan islaamaas aartiidhuma jedhama. Manzuumaa yookiis nashiidaan aartiidhuma jedhama. Fakkeenyaaf manzuumaan afaan Arabaati. Afaan Oromootti yoo deebifne geerarsa jedhama beektaa. Geerarsa. Gara afaan Arabaatti yoo deebifne immoo manzuumaa jedhama. Manzuumaa yookiis geerarsa yookiis aartii walumaa gala aartiin kuni ofuma keessatti hin argine. Shaakalaan illee hin argine. Ofuma keessatti hin argine. Na keessaa illee bahuu didee of keessaan baasan nan hirriba na dhorke. Aartii kana gaa waa hundarraan muuxannoo fudhachaa turen. Experience muuxannoo wallee irraallee dur muuxannoo fudhachaa ture. Manzuumaa durii irraallee muuxannoo fudhachaa ture. Baaroo irraallee muuxannoo fudhachaa ture. Hundi isaa garuu illaa manzuumaa irraan kan hafe seera shari'aa islaamaa keessatti miidhaallee qabaatu iyyuu malee faayidaa xiqqoollee qaba. Maaliif yoo jette fakkeenyaaf guddina afaan Oromoo keessatti illee faayidaa qabachuudha. Wanti afaan Oromootiin aartiin afaan Oromootiin jiru. Akkas jechuudha. Hayyee galatoomii gara gaaffii koo isa lammaffaattan ce'aa gaaffiin uummataa isa jala jiraachuun hin mala ilaalla. Gaaffiin kun lammaffaan immoo faayidaan aartii maalii jettee yaaddaati? An akka kootti aartiin islaamaa fakkeenyaaf baaroo warra baaroo ishee kanaa usee warra jedhamu beektaa quba qabda miti. Baaroo sana irraa kaasee haga manzuumaa ammaatti faayidaa guddaa qaba ture.
fakkeenyaaf amma akka seera shari'aa islaamaa keessatti illee baaroon kun dhorkamu iyyuu malee guddina afaan oromoo keessatti afaan oromoo guddisuu keessatti yeroo afaan oromoon dubbatamne keessa yeroo seerri yeroo si afaan oromoo akka hin dubbatamne gochaa ture keessa warri gariibni yookiis warri muuda deeman warri sheekanaa Hussein deeman fakkeenyaaf begii fa irraa ka'anii begii jechuun lixa oromiyaa jechuudha lixa oromiyaa irraa ka'aniiti baalee deemu muuda tokko oromiyaa wal barsiisuuf deemu loqoda beekitti dubbatamuuf loqoda gaasaraatti dubbatamu wal barsiisa wal quunnamsiisa wal barsiisa wal fahamsiisa fakkeenyaaf anuu dhufaan dhufini jette bisaan gaasaraa jedhan anuu dhufaan dhufini jette bisaan gaasaraa begii taa'eeti bisaan gaasaraa kashiini baalee keessatti argamtu uummata barsiise tokko yeroosi maqaa amantiitiin qabataniiti afaan oromoo kana guddisaa turan afaan oromoo guddisuu keessatti galanni kan sheekotii keenyaa fi kan darasoota keenyaati akkuma ustaaz Raayyaan jedhe afaan oromoo guddisuu keessatti keessuma afaan keenya yeroo inni awwaalamee turetti yeroo sirna yeroo siitiin dhorkamee turetti sheekoliin keenya baalee irraa ka'anii jimma yeroo dhaqan jimma irraa ka'anii arsii gaafa dhaqan arsii irraa Harargee gaafa deeman walloo irraa wallaggaan gaafa dhufanii afaan oromoo kanatti babal'isaa deemu bifa aartiitiin eenyuyyuu barumsa barsiisu keessatti bifa aartiitiin kaa'ee darba bifa aartiitiin bifa walalootiif yeedaloo yoon sitti hime immoo bifa hololootii yoon sitti hime sii gala masiif waan sitti himu kun bifa walalootii yoon sitti hime sii gala iyyaadatta jechuudha si keessaan baru akkas kanaaf faayidaan aartiin faayidaa guddaa qaba diina islaam keessatti illee amantii islaamaa keessatti illee aartiin faayidaa guddaa qaba fakkeenyaaf Umar ibn Khattaaf radiyallahu anhu rabbiin isaan irraa hajaallatu naanu allazina baayahum muhammada alal islaami maa baqiina abada aw alal jihaadi maa baqiina abada nashiidaa kana jedhan gaaf tokko nuti warra nabi muhammadiif alayhi salatu wassalaam waadaa seeneedha islaamummaa irraa namnu jihaada irraa namnu warra akka jedhe waadaa seeneedha isaan bifa walalootiin bifa yeedalootiin jedhan jechuudha yeroo masana iyyuu fayyadamaa turan اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين هم بيفا ولا لو تنجر كتابني عالمون ندري أبعاتران بيفا ولا لو تنجر الرباين بيفا ولا لو تنجر كتابه تو قد يوجد جلجل كتيلالتي فكين يا كتاب فني جرا يوجد جلجل كتيلالتي بيفا ولا لو تنجر آرتي بيفا آرتي تنجر يشول رسول الله عليه الصلاة والسلام قاف مكة راجر مدينتي هجراباني warri Yasrib yookaan warri biyya Madiinaa ansaaronni Nabi Muhammadin akkamitti simatan bifa walalootiin simatan talaa al-badru alaynaa min saniyyatil wadaa'i ajaba shukru alaynaa maa daahla daa'i jiita sharrafta al-Madiinaa marhaba yaa khayra daa'i kun bifa walalootiin jira jechuudha bifa yeedalootiin maaliif aartiin islaamummaa ni guddisa amilee namatti tura shabaaba sirba dhaggeeffatullee yookiis waan shari'aadhaan dhorkaa dhaggeeffatullee as deebitee yoo bifa walaloof yeedalootiin seera shari'aa islaamaa kanatti himte in harkisaa jechaadha. Maashaallah. Amantaan islaamaa hoo akka yaada keetitti akkuma muuxannoo qabdutti waa'ee aartii kana akkamitti ilaala jettee yaadda? Waa'ee aartii amantaan islaamaa bal'inaan siif ibseera. Amma fakkeenyaaf aalimoonni gaafa kitaaba xabba'an ulamoonni gurguddaan fakkeenyaaf abbaan riyaadaa yookiis abbaan buluugaa yookaas abbaarumti fanni tokko gaafa waa kaa'u bifa walalootiin kaa'u. Walaloon keessaa xiqqaatu iyyuu malee bifa walalootiin jira. Maaliif kuni amma fakkeenyaaf ashu'araa yattabi'uhumul ghaawuun jira Quraan. Shi'iriin karaa jal'inaa si hordofsiifti jedhan. Shi'irii isa kamitti Quraanichi gaduma fufee gaduma itti fufeema jira maal jira? Shi'irii karaa jal'inaa si hordofsiifti yoo zikrii rabbii ta'e maleedhaan. Zikrii rabbii yoo ta'e malee. Zikrii rabbii bifa walalootiin bifa yeedalootiin yoo jette rakkoon qabu seera shari'aa islaamaa keessatti. Seera shari'aa islaamaa keessatti wanti dhorku hin jiru. Akkuma geerarsaati bara fakkeenyaaf geerarsa bara. Amma fakkeenyaaf abbootiin keenya dur yeroo geeraraa turanii waa muuziqaa jalaan qabanii waan tokko jalaan qabanii sagalee qofaan geeraru. Akkuma kanatti atis islaamummaa ittiin ibsuudhaaf
seenaa sahabaa tokko yoo ittiin ibsuu barbaadde bifa walalooti yoo ittiin ibsuu barbaadde seenaa nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jaalala isaanii hikmaa isaanii seenaa dhaloota isaanii seenaa jireenya isaanii yoo ibsuu barbaadde bifa walalootiin bifa yeedalootiin bifa manzumaatiin yoo ibsite rakkoon qabu akkasuma. Mashallah rabbi sirraa jaallatu mee gaaffii keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Artii kanaaf yookiin nashiidaa kanaaf eenyu fakkeenya sii ta'etti? Artiidhaaf an jalqaba osoon gara manzumaa kanatti fookasii hin ta'in dura hin xiyyeeffatin dura nan dhaggeeffadha manzumaa magana. Manzumaa waan jedhame man dhaggeeffadha waan maqaa rabbii qabu waan maqaa rasuulaa keessatti dhaamu alayhi salaatu wassalaam inuman dhaggeeffadha biran darbu fedhu baaroo ta'u fedhu manzumaa isaa waa rukutuu qabu ta'u fedhu raayyaa ta'u inuman dhaggeeffadha hunda isaa garuu xiyyeeffannootti jennee gaaf tokko ol bee nama fuulduratti nan jedhaa jedhee yaadu ani jalqaba aartii irratti of bare aartii sirboota irratti of bare walleewwan durii irratti of bare walleewwan akka Adamaa Ruunfaa warra Afran Qalloo baandii kan dirree dhaawwaatu hundeeffame san bara 1991 keessa walleewwan akka Adamaa Ruunfaa walleewwan akka Kadir Sayyid faa akka Nuhoo Goobanaa faa akka Mustafaa Harawwee faa walleewwan durdurii walleewwan kun Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa faa sirba qabsoo sanni bara 1991 faa 90moota keessanni wallise sirba warraaqsaa sana faa isa faan dhaggeeffachaa ture. Isa akkamittiin akka isaatti weellisa faan jedhan walleema sana osoo man isarra deemuun butee man as na deebise waa rabbumatu achirraa butee as na deebise gara manzumaatti. Mashallah wallahi baay'ee nama dhibaa baay'ee nama gammachiisasi. Mee egaa Ramadaanis dhufaa jira. Mee waa'ee Ramadaanaa kana akkam akkamii? Alhamdulillah rabbiin dhaamsa uummata musliimaatiif akkaataa qophii Ramadaanaa walumaa galatti mee waan dubbattu waa'ee Ramadaanaa irraa nuu qoodi. Inshallah rabbiin nu waaqa hunduma keenya ummata islaamaa addunyaa kanarra jiru iyyuu cufa addunyaa kanarra jiru sabaanutu waliin qoodin ummata islaamaa nuti ummanni islaamaa ji'a kabajamaa shahru ramadaaniin qabna. Ji'a ramadaanaa jechuun ji'a barakaa ji'a rahmataa ji'a wal jaalalaa ji'a wal kabajaati. Ji'a keessa yoo khayrii tokko hojjette dirribiinsa hammanan jedhamne. أكم ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لربي صومنا كان واجبا نورتي تاسيسي جرايجو صومنا كان واجبا نورتي تاسيسي صومنا كان كيسمو إبادة جبيسو مالك أجري ساتو قدوا لوان تيف بونسي كبو بيتا أجري رامي وانتي wanjalati Ramadana keessa hojjettuu fi wanjalati yeroo kaan hojjettu tokko miti. Wanjalati Ramadana keessa hojjettu boonesii qaba hin dabala. Indala dhalaa deeme khayrii hojjettu illee dhalaadhuma deeme. Maaliif Ramadana keessa takdiirri keellesii jirti. Waan sila rabbiin sitti katabe jalqaba. Yaa Rabbi munaafiqummaa yoo natti katabdee jiraatte yaa Rabbi takdiira kana narraa jijjiiri gara muuminaatti na deebisee yoo jette rabbiin si deebisa. Waggaatti takdiira yeroo jenseetu yeroo rabbii murteessitti murteessu. Yaa Rabbi umurii koo na dheeressi jettee rabbiin kadhattee umurii kee rabbiin achi sii butuu danda'a Ramadaana kana keessa. Yoo Ramadaana kana dhugaan soomte. Garuu Ramadaanumti geenyaan masjiida tolyaatee gaafa Ramadaanni dhumu immoo masjiida keessaa baata taanaan inni kuni mallattoodha. Mallattoo maaliiti? Mallattoo khasaarinaati. Oguma Ramadaani seenu dhageenye masjiidatti yaanee achitti wal geenye. Sagalee Quraanaa taraawii dhageenye ibaadaadha jennaan biyyi boonyaan boonye rabbiin sodaa rabbii boof waggaa eegna teenye rabbiin sodaa masjiidatti hafe mana hin geenye baatii 11 hojii malee teenye akkasiin as geenye dubbii kana laalaa nutti arjoomii kenna keetu caalaa amma dubbii kee silaatiin si deebi'a. Mashaallah.
ji'a ramadaanaa kana keessa namoonni rakkataan jira. Namooti silati irraa dubbachaa oolte fa muhimmii wanti barbaachisan. Maqaa ishee illee yaadadhu. Namati sila maqaa waamtee irratti gargaarsa akka uummanni godhuu fi daawwatatti gootaa oolte adde Lawwiyaa sana amaana rabbi isinitti haa ta'u uummanni musliimaa naannoo sana jaartii kan akka isaan manatti ijaaranii waan ishee nyaatti kennanii fi ramadaana kana mataa nagaa akka isheen soomtuu fi akka isheen qalbiin ishee fayyuuf nama qalbii jaartii sanaa fayyise rabbillee qalbii isaanii fayyisa. Waa tokko shakkan qabu shakkii tokko hin qabu wallahi maaliif mana isheen keessa galtu argine ramadaanni kun achas dhufaa jira. Mee maal nyaatte haasomtume ramadaana kana keessa jechuudha khayrii ramadaana kana keessa khayrii guddaa hojjetteeti ittiin milkooftaa jechuudha rabbiin ittiin waa milkeessu ji'a ramadaana kana keessa jechuudha ji'i quraanni bu'es ji'a quraanaati ji'a zikriiti ji'a wal jaalalaati ji'a namni wal lolellee dhiifama waliin godhu akkana ramadaana akkanatti ibsuullee hin danda'u akkaataa hedduutiin ibsama ramadaan ji'i ramadaana. Haye, egaan daawwattoota keenya gaaffii isin anwaariin kana caalaa komentii irrattis bakka adda addaatti gaafataa jirtanu innumti feesbuukii peejii kiyya jala galee feesbuukii isaatiin isiniif deebise jedheen abdii qabaa. Hangara kootiin Murshiid Ustaaz Raayyaa lammaffaa jedheen kenneefi. Maaliif sagalee isaa na hawwate. Namoota hedduu hawwate namoonni hedduun illee adaraan nu dhiyeessi. Kan yeroo jiran balaa kan yeroo jiran moonaa jettee ijoolleen danuun. Kairol matargama boleh sikenya, masya Allah jajjabeessuu qabna. Chaayinaanis ni qabu hundarratti jajjabeessinee hordofuu qabna. Nama kana jajjabeessuun dirqama keenya. Alaawwan keenya kana macam xumurarratti wantatti dhaammattuu jiraate dhaammadhu. Sana booddee immoo dhaamsa hin qabannes mee tokko nu dabaliiti. Shidaa keessa tokko nu dabaliiti. Nujalaahu waaduu rabbi yaa ilaahi keessa yaada keenya uummataan nu gahi. Yaa khaalika ardii yaa gooftaa samaahi jechattiin si kadhannu afaan keenya kaayi humna malan qabnu ati humna nuu tahi zallamamne yaa rabbi mala nuu dahi boonyeesitti mannaa ati nuu dhagahi maaluu quba qabda ati nurraa dahi ilaahi allahu rahmaani maqaan kee ol taanaanii nu torramni keenya summii akka buuti xiqqaa guddaan jettu hunduma idditi. Dura summii tutte booda daawwaa gooti sarara dhageessi ilaalaan macheessite ofiifis idduudha summii qopheeffatte erganni si jibbee yoo haqa itti himte kun sobuma jedha beekii akeekkate hin dhaga'u hubate jibbaatu isa cufti alaa muhammadin khayril khaliiqati الصلاة والسلام ألف مرة الصلاة والسلام ألف مرة على محمد خير الخليقة قد ربك يا إلما نموتي إشين سمي جمتو بفاق قبوتي أفان كان كيساتي سيسيدتي نما إدان جراسي تياغو ويتي غافا وائدتي سمتاتي سيتي كرابيران ديمتو واحد دودا جتي لوغمي شريشي نمني غمنتاتي قبنان شريشي كيمل كين تلتتي على محمد خير الخليقة الصلاة والسلام ألف مرة الصلاة والسلام ألف مرة على محمد خير الخليقة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أبولي سكين مقادا وتتقوتين وياهد دارفتي غافي ديبي أكسمس نشيدا سغليك كيلو لكنان نلقيفتشو كيتي هدو سغلتي فنا وايجو لسو درباسي نشيدا المستدرايا تندي نشيدا المستدرايا اتمكيرتي أشو مرات بني يس نشيدا أستاذ رايا أبا مچا غرا سنة تجلسي واي جولي سعودي عربيا سغلته أرجيجلا باين سيدين كسي فدي باين سيدين كسي فدسي سبيكرين وان تيمبيكو نجيكارا مي سيدين متسنجرا غرو أسمع سينك فجيسا يا هرمو كوامال كوسيته أدون من درا سعودي رانوغه كنم نندي يبلامي كبوه دبدي علمي كو نمسي فاسو متوما بيكني المنما تبو يسوما قودك مرادك وحده لا شريك له Egaa Oromoo koo ammaal koosiif ta'uu oduu namaan dura Saawudiirraa nu gahu kan addunyaan iyyee balaan meeqa buhu dabde yaalamii koo nama siif haasa'u utuu nu beekanii ilma namaa ta'uu
اسم قودك مرادك وحده لا شريك له الله والله ربي يا مولاه له الملك وحده لا شريك له الله والله ربي يا مولاه له الملك وحده لا شريك له فيجي كو جنتر كت هوندا سايو جين نجتو غل وادا دا اسني ول برسيسيرا حاجه تمرات وجين ني اوجتو غرا چاينال يوتيوب ساتين غرا فيسبوك ساتين غرا اني شير متن فتن فيديو شير اسني غدي بيجي ني كابوس چاينال ني كاب هوندا يو اكاسي ول برتني دارتي دعاي غوتنو في اكاسي ججبيستنو ابدي كبا تبرر ارغات الامت يجراته جراته يو ارغات الامت تجران نمو وانتو كو غاودي ادان بانا ارغا كو تمرو غدمو غافينا غافتام ركو كبو امت ارغان كبو باي ميتي ارغا ما امتا ولا ngumtiyu namni media rattas bau erga utun namatin debu beta garwan sakatoti erga tu kon kaba erga nuti kam toko ummata keenya rakkata jiru biyya rabaa keessatti ummata keenya kan rakkisaa jiru mootummaa lamatu rakkisaa jira ummata keenya tokko mootummaa biyya keenyaati tokko mootummaa biyya rabaati mootummaan biyya rabaayi rabbiin hin sodaatu sirrii miti sodaachuu dhiisee namni rabbiin hin sodaatu ilma namaa kan itti naggaru mootummaan biyya keenya ammoo utuu lammii isaanii jaallata ta'e saba isaanii jaallata ta'e ummanni isaa biyya namaa keessatti dhaqee hin dhumu ummanni isaa biyya namaa keessatti dhaqee dirmannaa tokko hin dhabu utuu saba isaanii jaallata ta'e furmaanni immoo waa tokko qofa ummata keenya biyya arabaas ta'e biyya faranjiis ta'e biyya kamiyyuu haa ta'u kan inni achi keessatti rakkatuu fi sababa bilisummaa dhabeef utuu bilisummaa qabaate biyya keessatti biyya alaatti illee numa kabajama utuu biyya keessatti bilisummaa qabaate biyya alaatti illee numa kabajama sabni bilisummaa biyya keessatti qabu biyya alaatti illee bilisummaa qaba sabni biyya keessatti gabrummaan irra jiru biyya alaatti illee gabrummaatu irra jira biyya keessaa gabrummaa baqatee bahee gabrummaa lammataa dhaqee ilaalee jechuudha kanaaf rabbiin ummata keenya bilisummaa haqiiqaa sana bilisummaa dhugaa sana rabbiin haa gonfachiisu rakkoo nu qabattee jirtu kana rabbiin hin danda'a inni ogeessa rabbiin nurraa kaasu aye galatooma ulfaadhaa gaa daawwattoota tokko waan jiru gara peejii kiyyaatiinis gara feesbuukii kiyyaatiinis chaayinaalii yuutuubii isin qabaa feesbuukii isin qabaa peejii isin qabaa gara inni dhiyeeffateen inshallah fideetan sheer godhaa isinis immoo sheer godhaa jajjabeessaa warri feesbuukii isaa barbaadan immoo mata dureerra jira mata dureerra meenshin godheen jira yoo tuqqan garuma feesbuukii isaa isin geessaa chaayinaalii yuutuubii isaa illee achuma irrattan dabala hojii hedduu hojjetee jira yuutuubii isaa irratti wala jajjabeessinu artiin dirqama kabaroo fudhatee yookiin immoo luffii fudhatee ol ba'ee dhiichisuu qofaa miti gara amantaa islaamaatiinis wal jajjabeessuun wal guddisuun waan gaariidha jedheen abdii qaba isinirraas rabbirraas abdii guddaan qaba akka obboleessi keenya immoo bakka guddaa ga'u abdii guddaan irraa qaba xumuraan itti gaaffii gaafachuu jedhee akkami nashiidaa ofii keetii immoo kanuma namaa kana qabattee sanuma reepilaay immoo maal waan ta'e irra deebiidhaan godhaa deemuudha moo kan ofii keetii qopheeffachuutti jirta akkami isa kana irratti gaaffii gaafachuu barbaade. Jalqaba namni ijoolleen gaafa guddattu nama qabattee ol kaate miti. Ani si raayyaa abbaa macaa ol qabaddeen ol ka'e bara. Ismaa'eel abbaa milkiifaan ol qabaddee ol ka'e. Raayyaa abbaa macaa qofa miti warri manzumaa qabu. Kanneen akka Ismaa'eel abbaa milkiifaa, Sheek Adir Gabbaraafaa, Sheek Ahmad abbaa Waarriifaa jiru. الله الله يزل بري بحق غير الفجر واغفر لنا كل خير من باطنه وظاهره أكدين إسلام ما نبرسي سودا فمما نفن جبريل كيسم ما فلدريتا عن مختاري نفنيتا عن سيدين بركان فني يدي لفن سمتا أسودي لنتي برجل مري
dhufee jilbatti hirkifatee harka isaanii irra buufatee akkaataa diinii gaafate islaamummaadha jalqabni shahaadataynii jechuudha keessaanis itti amanuudha achumaan irratti hafuudha anguma taa'umsa umurii hadiisa Umar ibn Khattab gubbaarraa fuudhanii gadi buusaniiti ustaaz Raayyaan illee achumarraa fudhatan achumarraa ka'an ustaaz Raayyaa namni wallaaltan jirtu inni ustaaz Raayyaa namni wallaalan jiru dachii irra samii irras ustaaz Raayyaa kan fakkeenya naa ta'e akka kootti ustaaz Raayyaa fi ustaaz Ismaa'il Abbaa Milkii ustaaz Raayyaa qabsaa gameessa hayyuu seenaa hayyuu islaamaa ogeessa walaloo fi yeedaloo rabbiin umurii isaa keessa barakaa qabu wallahi umuriin isaa gabaabduu yoo ta'e illee kan koorraa fuudhee rabbiin itti dabaluuf akkasii jechuudha kanaaf qopheeffataa jechuudha inshallah manzuumaa tokko qopheessaan jira raamadaana kana gara walakkaatti xumuruu yoo dadhabe inshallah raamadaana baasee ummanni kun akka dhaggeeffatu inshallah abdiin qaba nus abdiyaan seeggannaa rabbi isaa gargaaru jabaadhu siin jedha obboleewwan keenya yaada keessan kaa'aa lakki hin ta'u yoo jettanis kunooti hadis kunoo lakkis kunoo innis ilaallata jabaadhu sirraa deemti yoo jettanis immoo maashaallah jabaadhu waan haaraa kan kee qabadhu nu gochuu jedhaani isiniin jedha egaa waan hadda qabadhe isinii dhufe isinitti tola jedheen abdii qaba dhiifama naa godha linkii yuutuubii isaas egaa mata duree irratti maxxansuun dagadhee feesbuukii bicha maxxansee ammuma kanarraa baheen mata duree irratti linkii yuutuubii isaas ni maxxansa dhaqaa sabskiraayib laayik koomentii barreessaa fi jajjabeessaan isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa obboleessa keessa mubaarak musammaati obboleessa keenya nawaar xumurarra waan dhaammadhu qaba jedhaara xumurarra dhaammadhu waan hin dhaammadhu yookiis dhaamsa miti dhaamsa osoo hin ta'in galatan galchuu fi barbaada galata mubaarakiif galata galchuu barbaada maaliif mubaaraki ilma abbaa gadaa jechuun ilaas akkasiiti ilma abbaa gadaa jechuun isa akkas uummata osoo guyyaa tokko rafin osoo guyyaa tokko hin boqotin mubaarik qofaan argin nama uummata Saawudii keessatti dhumaa jiru nama sagalee ta'a ture isa qofaan argin isa qofaan argee nama dhuguma sabaaf yaadu nama dhuguma uummata sabaan illee addan qoomne amantiidhaan illee addan qoomne uummata biyya Arabaa keessatti xinqamaa ture utuu nyaatiin utuu dhugii yeroon halkanii guyyaa taa'ee haasaa ture liibii isaan taa'ee ilaalaa ture nama kana jabeeffachuu qabdu nama kana galatoonfachuu qabdu namni nama hin galatoonfanne rabbiin illee hin galatoonfatu maaliif kabajaa isaan malullee kennuufii qabdu mubaarik jechuun ilma abbaa gadaa jechuun isa biyya keessaa nama ajjeesaa jiru osoo hin ta'in ilma abbaa gadaa jechuun tokko mubaarik musammaa kana ammas immoo ergaa tokkoon isatti dhaammaddala isin duratti uummata biyya Arabaatiif sagalee ta'ee akka ajaa'ibaatti utuu waan tokko irraan hir'isin alhamdulillah riizaaltii isaa illee argine riizaaltii isaa rabbiin dandeettii kana caalu dabaluu fi hikimaatti naasa'uu qaba rabbiin hikimaa badhaasee jira hikimaa irratti rabbiin hikimaa dabaluu fi jazaa isaa jannatal firdoosi rabbi adeebisuuf umurii dheertuu riskii barakaa qabdu rabbi haa kennuu fi ammas immoo kunoo as deebi'ee biyya keessatti uummata biyya keessatti rakkataa jirtu haadha hiyyeessaa biyya keessatti rakkataa jiru daa'ima abbaa haadha hin qabne yookiis abbaa hin qabne yatiimota miskiinota biyya keessatti rakkataa jiraniif sagalee ta'uu jalqabe achi as deebi'ee biyya keessatti tokko isa kanan amaanaatti dhaammadda uummata biyya keessaas akka nu jalaan daganne imaamolii masjiidaa warra masjiidarraa khutubaa khaxabaa oolan guyyaa jimaataa isaanin nu dammassi isaanin nu kakaasi imaamummaan khutubaa khaxabuu qofa miti imaamummaan islaamummaa qofa namatti lallabuu qofa miti islaamummaa erga namatti lallabani uummata rakkataa jiru osoo amantiidhaan hin qoodin kamiyyuu nama ollaa kee jiru rakkina keessaa baasuun rakkoo sana irratti gargaaruun dirqama islaamummaan nurraa qabduudha dirqama sabni keenya nurraa qabuudha isa kan akka uummata sanaan naageessu imaamolii masjiidaa warra Jimma Abbaa Jifaar jiran warra Dedoo jiran warra Saqqaa jiran warra Baabboo Gambeel jiran warra Jaarsoo jiran warra Baabbilee jiran warra Beegii jiran warra Dadariin jiran warra Oromiyaa keessa jiran hunda adaraa akkanaa quunnamtu uummanni akka rakkanne warra mootummaan mana irratti gubee jiran shanii barbaanna jedhe warri kaan ajjeesan jiran uummata kana akka nu gargaartu sagalee keetiin amaanaa rabbi hayyee anaaf keenya galatoomii egaan daawwattoota keenya guyyaa hadhaa akkasin shah jettani abdii qaba keessattuu manni muslimaa akkasumas ilmaan oromoo nama kanaa qabaachuu keenyatti angara kootiin baay'ee gammadeen jira
Egaa bolesi keenya jajjabeessuun isinirraa jajjabeessuun isin jedhu maallaqa yookiin waa biraatu hin ta'in chaayinaaliin ni qabu subscribe gochuu feesbuukii isaas aadii itti argadhaa peejii isaas laayik godhaa jajjabeessaa isiniin jennaa hordoftoonni keenya haga yoona tiktookii dhiiftanii kiiwii dhiiftanii yuutuubii dhiiftanii bakka biraa dhiiftanii jalqabaa haga xumuraatti nu wajjin teessanii sheer of jalatti gootanii hundi keessaniyyuu jazaakallahu khayran isiniin beekamne isiniif jiraanna an gara gootiin isiniifan jiraadha inshaallah gara fuulduraattis yoo rabbi umrii nu dheeresse walumaaf jiraanna walumaan bareenna isiniin jedha maqaa daawwattoota kootiitiin obboleessa keenya Anwaar hedduu si galateeffadha galatoomuu ulfaadhu yallaa nagaatti sinis